Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeetii Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo kaanii wantoota nama barsiisan, nama bohaarsan, nama bashannansiisan qabadhee dhufaa ture. Har'as immoo seenaa bareedaa fi seenaa nama barsiisu, nama bashannansiisu tokkoon qabadhee dhufee jira. Seenaan kunis akkas jetti. Seenaa guddaa gaarii fi kabajaaf jaalala namootatti agarsiisuu yookiin nama kabajuudha. Egaa seenaa kana keessatti waa'ee dubartii tokko arganna. Akkasuma dubartiin kun maal gootee kan isheen gaarii hojjette yookiin kabaja akkamii namaaf argisiiste kan jedhu kan seenessu ta'a. Ani Yoobsaan Abbabeeti. Egaa seenaa dhugaa biyya Ameerikaa keessatti ta'edha. Seenaan kun waa'ee hojjettuu mana nyaataa tokko yookiin maqaan ishee Maariyaa kan jedhamtu turte. Guyyaa tokko hiyyeessi tokko mana nyaataa sana seene. Yeroo inni seenettis haalonni hundiyyuu nama hiyyeessa sanaaf mijataa osoo hin taane haala rakkisaa fi haala fokkisaa ta'een kan inni mul'ate bakka sana seene ture. Namoonni isa ilaalanis fokkisaarraa kan ka'e jibbaan isaa daawwataa turan. Namichi akkuma teessoo tokko irra taa'een namoonni iyyaafachuu fi bakka sanatti argamuun isaa jibbuu fi mormuus jalqabani. Sababni isaa haalli inni itti bakka sana dhaqee argame waan isaaf haanja'e osoo hin taane fokkisaa fi akkasuma uffata qulqullina hin qabnee fi haalota baay'ee isaaf hin mijanne keessa taa'etu ture. Yeroo kanatti Maariyaan akka waan maamila idilee ta'eetti kolfaa isattis dhiyaachuuf ni dirqamte. Maqaan koo Maariyaa jedhama. Waanuma fedhe yoo barbaadde si tajaajiluuf asan jira jechuutiin nama sana fuula ifaa fi gammachuu kabaja qabuun simatte. Jaarsi kun gaarummaa intalli kun itti dhiyaatteen guddaas gammade. Guddaas keessisaa itti na'e. Gammachuu keessoo itti dhagaame akka kadhattuutti osoo hin taane akka nama waa qabutti waan isa ilaalteef baay'ee galateeffate, baay'ees dinqisiifatee ija keessa raajeffachuutiin ishee ilaalaa ture. Hoogganaan mana nyaataa sanaa Maariyaa akeekkachiise. Akkas jedhees kadhataan nyaata sanaaf kaffaltii yoo hin kaffalchiifne mindaa ishee irraa akka hir'atu itti hime yookaan akeekkachiise. Maariyaan tole jettee jaarsa sanaaf nyaata mana nyaataa keessaa isa gaarii ta'ee dhiyeessiteef. Gaarii qofa osoo hin taane gatiin isaallee kan baay'ee minyaa ture. Nyaanni kun kennaa mana nyaataa sanaa waggaa 10ffaa hundeeffama isaa sababeeffachuun kennamedhas jetteen. Jaarsichi erga nyaatee booda Maariyaa baay'ee galateeffate. Haala gammachuudhaan bakka sanaas ba'ee deeme. Sana booda Maariyaa ariifattee minjaala qulqulleessite. Erga jaarsichi dhiisee deemee kabajamtuu Maariyaa haala gaarummaa keessaniif baay'ee galatooma. Ani abbaa mana nyaataati. Garuu hojjettoonni maamiloota hiyyeeyyii akkamitti akka ilaaluuf kadhataan of fakkeesse malee ani kadhataas osoo hin taane akkasuma haala fokkisaa fi haala hin mijanne keessa taa'ee kanan bakka kana dhufee mul'adhe kadhataa yookiin rakkataa waan nyaatu dhabee fi uffata dhabee xuriin akkas bade osoo hin taane ani abbaa mana nyaataa kanaati jechuutiin deebii laataaf. Egaa isheenis yeroo sana baay'ee raajeffatte. Garuu hojjettoonni mana sana keessaa hundiyyuu naasuun guutamani. Kanaaf hojjettoonni hiyyeeyyii akkamitti akka ilaaluuf kadhataa ofaa fakkeessu iyyuu malee namichi abbaa mana sanaa waan ta'eef guyyaa sanaa kaasee Maariyaatiin heeyyama kootii yookiin guyyaa har'aadhaa kaastee hooggantuu hoteela kanaa yookiin mana nyaataa koo akka taatee tajaajiltuuf si muudeera jechuutiinis gammachuuf galateeffannaa dinqisiifannaatiin muudama isheef laate. Sababni isaas kabajaaf jaalala isheen namoota yookiin maamiloota ishee bakka sanatti argamaniif taasifteef jechuudha. Egaa seenaan kun gaarummaa dhalli namaa namaaf qabu yookiin namaaf laatu ilaalcha haala uffannaa yookiin immoo haala namni keessa jiruun madaallee waan hundumaayyuu murteessinu irraa kan baratamuu fi kan fudhatamedha. Kanaaf nama barsiisuuf, nama kabajuuf
nama dinqisiifachuu haa amaleeffannu. Ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Kan biraan hanga walitti deebinutti galatooma.